Ashamaa harka fuunee akkam jirtu? Egaa abdii tachidha. Egaa akkamitti exit examii ilaaluu dandeenya kan jedhuu fi karaa salphaa liinkii isaan isinitti agarsiisa. Liinkii isaatiin seentanii ilaaluu dandeessu jechaadha. Viidiyoo kana jalqabuu dura laayikii godhaa. Akkasuma immoo yaadaaf qeeqa qabdan koomentii irratti barreessuu hin dagatina. Gamanumaan gara liinkii sanaatiin sin ceessa jechaadha. Akkaataa itti ilaaltan ni beektu jedhee namanaa. Liinkii kana diskiripshinii irra isiniif kaa'a jechaadha. Karaa itti isin kan mataa keessanii cheekii gochuu dandeessanii. Waan hundaafuu Google Chrome irra seennee jechaadha. Akkaataa itti ilaallu waliin haa ilaallu jechaadha. Egaa akkuma yeroo darbee haala salphaa ta'een kan isin ilaaltanii liinkii kana diskiripshinii koomentii bakka jalqabaarra isiniif hin kaa'a jechaadha. Viidiyoo kana bakka koomentii jalqabaarra jechaadha. Haala kanaan gizeen isiniif fidu hazarneemii fi kooddii mataa keessanii itti guutuutiin jechaadha kan isin ilaaltanii. Waan baay'ee salphaa ta'edha. Kanaaf viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Anarra jechaadha guyyaa har'a nama kamiifiyyuu kan hin cheekaappii godhuun qabu jechaadha. Isinitti agarsiisuuf qofa kan hin viidiyoo kana fide. Warri chaanaalii keenya sabskraayibii godhin sabskraayibii godhaa. Akkasuma hiriyoota keessan bukkee ga'uuf immoo laayikii sheerii godhaa. Galatooma.